السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجة تجارة متدبلة أنتيها maatii simboo kofalee haftama shanaffaa jala argamtan akkam jirtan fayyaa keessa nagaa hundumti keessa nagaa alhamdulillah walirraa fagaannee jirra deebi'ee dhufeera alhamdulillah nagaan jira warri youtube kiyyaaf haarawwataadhaan subscribe like share naa gochuu hin dagatinaan isiniin jira warri ammoo na wajjin jirtan na gargaaruutillee jirtan rabbiin isinirraa jaalatu galatooma like share naa gochuu hin dagatinaan isiniin jira aramo video harawa o nifenjara akka baay'ee jaalatan abdiin qaba inshallah appii tokko gadi buufattanii appiin kan quraanaati huruufaa jechuudha bifa addaatii fi baay'ee namatti toluudhaani baay'ee jaaladhee jiraani akka jaalatan abdiin qaba Play Store keessa seenna Play Store irraa gadi buufannaa jechuudha nama faana tura balayan dia application isa khanada link isa description video kana jalan sini kaya ci buufattani jechuudha warra arabii barreessuu hin dandeenye warra barreessuu dandeessan akkasitti barreessitanii gadi buufattanii ana ammasumaan open jedhan seena oguu seentan akkasii isinii dhufa jalqabara dhoftanii kun hundi alifaadha isiniif qaraa sagaleedhaan alif hundi isaa akkasiidha deema irra deemtanii qaraa sagaleedhaan isiniif qaraa hurufa sagaleeti baay'ee bareedaadha amma kan biraa kun isa tokkoffaadha kan alif kana wal qabatu jechuudha darsi tokkoffaa kana wal qabate himatti aanu jechuudha faatateeni kirsarateeni isa kana jechuu barbaaddan maal gootan isiniif fakkaate xiyyuma kana tuxxanii jechuudha karaa harka bitaa irratti isa kana tuxxanii akkasii isinii dhufaa jechuudha alif ammas illee isuma harka bitaatti aanu kana tuxxanii jechuudha hundayyuu jijjiirachuudhaa fi maal gootanii isuma kana tuxxan jechuudha ni mul'ata jedhe yaada inni ani irra marsiisa kuni isa kana tuxxanii jechuudha yoo isa kana tuxxanii isinii jijjiiramaa deema jechuudha rodama duuba deebisuu barbaadan ammoo isa kana tuxxan isa harka bitaa harka mirgaarra jiru kana tuxxan duubatti deebisuu barbaadan jechuudha yoo fuuldura isa bitarra gara mirgaa oofachuu barbaadan ammoo kana tuxxanii jechuudha xiyya kaniin lamaan ni argitan jedhee yaada ka diimaatti mariiru kana kanaafuu jiru kuni kattaanu isinii fida jechuudha ka karaa mirga jiru kana ammoo duuba isin deebisaa isa jalqabarraa isinii fida jechuudha kanan isiniin jira baay'ee bareedaadha waan baay'ee natti tolee jiraana jaaladhee jira ilaala hanga dhumaatti irra deema baay'ee isin gargaara amma isa lammaffaan isinii agarsiisa inni lammaffaan illeeni huruufumaan wal qabataa jechuudha baay'ee bareedaadha baay'ee natti tolee jira تشكل الحروف جرى هما إجارة جرى ستي هدر باي بريدة والله إسو سدفة إن لي أكسمتي إسا فلورا كانت إيا كانت دياتو ماني إسيني فيدة ججورة باي بريدة والله أسعد وزينب أسعد لم يلعب مع أخته زينب أجدني باي بريدة والله ما شاء الله تبارك الله يدو جالة ديرة والله عدنان وسعاد
يغيب ولما قالتي سرتي هردوفا كون اللين maal godhanii isa isin agarsiisu dagadhee qubeen kana qofa miti irrallee ol buttan jechuudha. Ol harkiftanii hojjettanii qubeen itti aanu isinii dhufa. Eega ol harkiftanii booda isa kana xiyya amma isinitti agarsiisa kana akkasii dhooftanii hanga dhumaatti wanti jiru isinii dhufa jechuudha. Argituu jedhee yaada. Argitanii fatateenii kisarateenii dammateenii. Hima ijaaruun illee asumatti waa baay'ee jira wallahi waan baay'ee bareedudha. Aappii akkana takkaan argine takkuma aappii akkana waan arges natti hin fakkaatu. irra deemaatii isin ilaalaa itti fayyadamaa. Waa baay'ee bareedu qaba. السيوف الرماح الدين النهر قطفت الزهر. ما شاء الله عجائب وان بريدة والله. الشجر ما شاء الله تبارك الله الله أكبر. وان باي نماتي تولولا أسيتمو تشهيد التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات. نموت نتامتي نارجتو جدي هذا. Dhumni isaa isa kana inni hanga fuula 36 qaba. Fuula 36 kana keessa ani amma irraan daqiiqaan akka hin deemneefin irraan isin fi agarsiise malee waa baay'ee of keessaa qaba. Waa baay'ee kanaaf isin maal gootanii isa ajjiru kana hunda jechuudha. Tokko tokkoon suuta jettanii laaltanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Keessattuu warri haaraa barachuu barbaadan qubee jechuudha. Qubee yookiin immoo hurufa afaan arabaa hurufa warri barachuu barbaadanii tokko tokkoon irra deemtanii suuta jettanii yeroo keessanii fayyadamtanii qara'uu dandeessanii akkaan isinii yaala jedhee yaada inshaallah. Asitti immoo gubbaa irratti bakkee mallattoo sittingii qabdu tana waan biraa miti. Isa kana isin jijjiirachuu barbaadda background isin jira. Amma ana kan tole kanuma asumatti irratti dhiisaa jechuudha. Waan biraa homaa isin gaafatu emailatti naqaa maalitti naqaa lakkoofsa isin hin jedhu bareedaadha itti fayyadamaan isin hin jedha. Viidiyoo nadhaaf jedhe kanuma fakkaata. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.